وني في وجهه أكا أبي أبغى تقطع نسا وليه أكون بفضل إنه بلادي وليه نبغى توما كان إيه جام توما كان أكيد يوم Waanuma hundaanuu irraa bareedu jechuudha. Waan jennee isin galatoofannuu hin qabnu hedduu galatooma aslii kiyya sitti xiqqaata dhugaa rabbii. Demi sadafaa geemaa irra taphatame addunyaa irraa diidemi sadaffaa irra jirta Sagalee qaba namni waan tan Crispileen godhaa jirtan Ingilizanyaan kun nuun galu eenyu ni kaakaaratu. Ana Professor Usmeda. Professor James. Ana Professor Usmeda. Addunyaa irraa sadarkaa diidemi sadaffaa jirta geema taphatame addunyaa irraa sadarkaa diidemi sadaffaa. Akka Itoophiyaa fi akka wantaatti miti addunyaa irraa. Mijoon nyaata qofaatu kuma dhibba lamaan si durse malee addunyaa irraa sadarkaa diidami sadaffaa jirta adeero. Wanni akkanaan jirtu takkaan agarre. Afrikaa irraa lammaffaadha. Biyya Arabaa walitti biyya Arabaa irraa biyya Arabaa. Geemuma akkanaatu nagarre takkaa geema akkanaa nagarre billa aleeka geema akkanaa nagarre. Geemuma akkanaatu nagarre maasha Allah Oromoo jiraadhaa baga wal qabaanne jiraadhaa Oromoo. Galatooma ulfaadha. Gurree kana moniitara kenna kan dhugaati. Gubbarraa laala warra filata. Soo kanaafi hundi keessan itti qophaaya. Wanti ara nu barbaannu maa inni wal eegaa turre osoo hin taane just moo'achuudha. Kanaaf dabiliin akkuma eegaleen waan qabdan itti dhadhayuudha jechuudha. Jarri istiraateejiin jira akkam isin goran beeytanii dabiliin eegaleen sekendii 5 10 xiqqoo hin turan. Akka jarri isin homaa kennaan jiran qabxeen jaraa xiqqaatan jettan. Yeroo sekendii numatu wali hidhanii miliyoona 2 3 ta'u namuma 3tu miliyoona gadhiisa. Miliyoona 10 baanii jechuun jala. Nuti immoo humni keenya baay'ina keenya waan ta'eef waan qabatanii dhuftan akkuma dabiliin eegaleen itti cufa. Qabxiin isaa akka mul'atu hin barbaadu. Inshaallah rabbira nu haa oolchu warri waan gootan hin qabne taaf godhaa irra deebi'aa sheer walii godhaa koppiliinkii godhaa irraa banaa hin gaafadhaa walitti dhufne jechuu eegalu. Mahaal bichana nama kuma dhibba barbaadna sheer godha Oromoo nama kuma 60 dhufe nama kuma 40 qofa nu barbaada. Bareeda amma karaa tokko ummata kiyya qaaliif gaarii baga nagayaan dhuftanii namni hin baay'ate achi ilaalee dhufa garaan haadhaa burreedha. Achi nama 5,000 jira. Nama 60 jira. Sinii galee miti. Namni 5,000 kun achi nama 60 kana yoo moo'ate sinii galee tana dura Nasraan hin mo'atamte. Mubaarakin mo'atame. Soddaan hin mo'atame. Sinii galee miti. Mubaarakin kalee keessaa baasan. Abbaa Abdii somba keessaa baasan. Ammallee nama 5. Sombana keessaa baasanii kuma qabaadha. Sombiti jedhamu hospitaala jedhu. Dhuftanii mo'atamne wallahi ani waan akka hin barbaadu. Ani qabeenya illee hin barbaadu. Just moral. Wiini qofa barbaada. Isa dhugaa jechuun sinii galee shaqqaleera minaamin sanii miti kaayyoo hin beektan hangeemi qaatadhaabe waggaa lamaaf deema erga dhaabe yoo tafadhallee makii haadha faaxee haadha seenaa faamilii yeroo tokko malee jara kanaa wajji sharii kan qabu jara warra soddaa kennaallee isaanillee jechuu isinuu asirratti argatan. I want win tapha kana win gochuu barbaadan isinii galee miti. Soo kanaafi baay'ina namaa kana booda nama kana hundaan salphaturra yoo dandeettan yoo muudii qabachuu dhuftan please nama 5,000 isaa sanitti deebi'aa namni wal qixaa haa jirani. Anduguma rabbii isinitti himan. Baay'ina namallee hin barbaadu. Baay'ina taaptaabillee hin barbaadu. Baay'ina koppiliinkillee hin barbaadu. Ifaajeen keessan dhugaadha. Garaa nama nyaata. Garuu gizee walitti seennee kanamarraa dhoogu koppiliinkiif taaptaabii osoo hin taane waan oluttaalu waan amma lafatti darbaa jirtan kana jechuudha. Ililiin takkam isin darbaa jirtan dabili irratti booda 3 taatii jechuun isinii galee miti. Taaptaabiin 3 magidee sanillee taaptaabiin gootani. So bazii angil taradu
sa'aatiin kun amma gaheera matarra jira. Daqiiqaa 5 waliin haasofna. Daqiiqaa 5 fudhadha. Soddaa isinillee waa dubbadhaa. Soddarraa eegalla. Achirraa Abbaa Abdii, achirraa Nasra, achirraa Haadha Faaxee, Hamza, Mubaarakiin waan ofii warri carraa asirratti waliin nu fide. Daqiiqaa lama takka dubbadha. Yeroo fayyadamuuf daqiiqaa takka fayyadama. Ibsishaa eegale, ibsishaa go. Ibsishaa. Ibsishaan okay. Ibsishaan nu dhagaa jiru fakkaata. Abbaa Abdiitti fufatti. Abbaa Abdii. Daqiiqaa takka. Wannan jedhu waan takka qofa namoonni haaraa dhuftan nama 78 kana keessa geemni geema tokko hin shawwadaminaa geema lamaffaa. Bado asliin sodaachaa jira. Oromoo. Namoota qorkee. Okay, Hamzaatti fufi Hamza. Haasoo eegalteen dhaabduuti akkiin jeeti. Silaa wanni jaamu jiru namoota naguma tattaa'u jirra asliin gabbo'ee jaa gurbaa walitti dhufee yoonii fi waan godhellee bareedaadha. Fuula bal'ifatee gizee taa'ee irra wanni taa'uuti. Namni hundi gabbuuneeti achi jalatti teenyee inaan isiniin jaa malee waan biraan jabu jabaata. Idris baasaa jechaa jira keessa. Fayyin jirti. Walii keessaa qabdan yeemaroonni galaasuun hin nyaatin. Kennaa fudhaa. Macarashaa seetti jechuudha. Keessaa baafachuudhaan kiraamaa naatii maal yoo lafa kaattan kennaatii fudhaa isiniin jenna. Malkaam iddil doktoraatiin baay'ee. Sheerii godhaa. Taaptaabii koppiriinkiitti jabaadhaa. Please giftaroonni hundumti keessan iyyuu waan qabdanuun guyyaa hadhaa nurraa ina finaa isiniin jenna. Guyyaan kun guyyaa xiqqiiti. Guyyaa tokko kana nurraa ina finaa nu jajjabaadhaa. Kaayyoon keenya kana. Dhiifama wajjin uummanni kun hundinuu geemni meeqa akka ta'e baruu akka qabdan geemni meeqa. Geemni geema tokkicha yeroo asliin as dhufe haala taphichaa fi istiraateejii hunda isinitti himaa. Ani garuu akkasii waan isinitti himu warri giiftiin bitatin geemii takkatti waan ta'eef osoo tapha hin eegalin amma bitadha oduu taaptaa. Warri giiftiin bitatin booda waan isin mudatu hin beektani tapha lammaffaa dhaqqabadha wanni jedhamu waan hin jirreef taphni tapha takkittiidha. Osoo taphni hin eegalin warri giiftii bitachuu barbaadan warri doktor Aslii cinaa dhaabbachuu barbaadan waan barbaadan sana immoo lafatti qopheeffadha. Booda daqiiqaan isiniin ga'u yeroon isiniin ga'u daqiiqaa 4 qofatti taphatama geemiin beeytanii daqiiqaa 5 qofatti keessaa baafatti waan taateef akkasitti quba qabaadha. Geemii tokko qofa irratti si calawu. Daqiiqaa muraasa booda asliin dhufaa itti fufaa agasii dafaatiniin istiraateejii isinii kennee waan jiru isinii himee akkasitti itti fufta. Jarri viidiyoon hojjettu giftaroonni isaa Miikeen SMH Mubaarak maal jedhaa booddee dhufanii jiru. Engada dhufanii gastii godhatti naa arrabsaa turan. Kanaafi jarri yeroo jalqaba kennanu jarri taayimingii spiich chaalenjii irratti walitti hidhanii boksii keessa kaanii gadhiisu waan ta'eef qabxiin jaraa utuu hin beekamin ol ba'a. Koffaan tiktaakiin seera jijjiiree jira. Yoo qabxiin achi guddate asiin mul'atu. Dhageessanii qabxiin achi yoo guddate asiin mul'atu. Asiin mul'anne taanaan uummanni keenya abdii guuta. Jarri spiich chaalenjii irratti sakandii 5 hambisanii argitanitti warreen taphachiisaa turtan sakandii 5 hambisanii walitti hidhanii leencas ta'e maalis ta'e gadhiisu keessattuu Miikeeniif SMH jechuudha. Baay'inni waa tokko fayyadu tisiisaa funaan jedhaa bulanii abufaannoon dheeraa jechuudha. Warri soddaallee maal jedhan nuti warra Eertiraa wajjin jirra malee dhimmi jara kanaan nu laallatu waa'een asabillee nu laallatu asabiin kan jara harkatti qabee jara maal geessanii siyaasa keessa galchanii jiru. Miira keessa galchanii jiru. Jookariif abufaannoon jechuudha. Edaa argitanitti mana jaraatti jechuudha. Dhaabaa waan akkanaa jedhee jennaan abufaannoon nuti jara wajjin dhaabanna malee isin hin beeknu maaloo jedhee dhaadataa ture jechuudha. Jaruma kana akka jara saalfatanu please